karaa mirgaatiin oolee jechuudha. Karaa bitaatiin oolte dan karaa mirgaatiin jira. Jaarsa jaartii lamaatiif wanta tolfanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaa fi daawwattoota Warqii Show. Akkam jirtan nagaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan aafiyaan ibaadaan maal fakkaatti baga nagaan nu eedan isinii jenna. Har'a viidiyoo ajaa'iba wayii qabannee isinii haasaa kunoo nam-sadi taanee maatii wajjin jechuudha. Isinii dhufnee jirra. Akka isin wajjin gammachuutan nurraa qoodattan abdiin qaba. Kanaafuu kaarra kunoo akkuma isin beektan Sa'aadaa Masaanuuti jechuudha. Kunis abbaa warra keenyaati jechuudha. Kunoo nu lamaan jidduu seenee taa'u jira argaa jirtani. Kanumaafuu meeqa waan asirratti haasofnu kama haga dhuma sagantaa kanatti nu wajjin turaa isin jedha. Hayyee Sa'aadaa. Maaltu si dhaga'amamee irra? Salaamata gaafa Bara anillee dura gaafatu taasise si dabarsinaan anillee dhiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoonni Warqii Show. Har'a kaa jechuun yeroo jalqabaatiif chaayinaala kanarratti nama sadiin wal faana jechuun haasaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Keessummaa keessanii isin jechuu barbaadeeti chaayinaala kanarratti keessummaa taanee dhufnee jirra. Maaltu akka haasa'amu garuu jechuun anillee xiqqoo maaliifuu mushurraadha. Yaada biraa keessa waan turreef haasawnis ka faffaca'ee jira. Haasaa walii walirra rataa jirra. Akkasuma jechuun hanga tokko ka waan nu dhufe qabanneetiin isiniif dhufne irra caalatti immoo nama nu fixatuu isin agarsiisuuf nama sadi taaneetiin dhufne. Nama sadi taanee wanti dhufneef fixatuu kenna jechuun ka namni akkanumatti hin dhuunfaan tokko yaasee tarii dhugaa fakkaatu dhabuun ni mala waan ta'eef nama sadiin chaayinaala kanarratti wanti dhufneef fixannee nagaa waliin jiraataa jirra. Iddoo tokko jirra ka jennu isiniif ibsuuf dhufne kan kanarraa beeka jedhee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jedhamoo hordoftoota Warqii Show jedha. Kennuma jedhaa keenya. Hordoftoota keenya nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtanii. Kunoo nuti nagaa qabna alhamdulillahi rabbil alamin. Kunoo akkuma argitan maatii guutuu taanii nama sadi taanee isinii dhufnee jira jechuudha. Chaanaala kanarratti nama sadi taanee argamuudhaaf haara'e jechuudha. Akkanan isinii jenna kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kunoo akkuma argitan fixannee jirra. Wanti hamtuun wanti kun takkaa wani jirtu hin jirtu jechuudha. Kunoo wajji nyaannaa wajji dhugnaa wanti hamtuun jirtu hin jirtu. Wanti hundinuu jirtu dhumattee jirti. Isiniin jechuu barbaadeeti gara Warqiitti isin dabarsaa. Warqii yaada qabdu ibsadhu. Waan akkasitti isin jedhu hordoftoota kiyyaa kunoo Sa'aadaan akkasitti waan agarsiisu keessatti turte amma rabbiin nurraa xiqqeessee jira. Wanni guutuun nu dhumattee jirti. Akkuma isin garaan nuu fayyite kana isinillee garaan nuu fayyaa isiniin jedha. Nu wajjin gammadaa gammachuu kenna nurraa qoodamaa gorsa adda addaa komantii jala nu barreessaa. Akka gaariitti akkuma har'a fuuldura keessanitti gammachuun mul'anne kanatti haga isa dhumaatitti warra gammachuun waliin turee waliin sadarkaa guddaa irra gahee bakka guddoo keessaa mul'atu rabbi isin haa godhu jedha. Du'aa nu godhaa isiniin jedha. Sanitti aasuudhaan Sa'aadaan ka obboleettiin kabajamtuun jechuudha. Na kabajjee jirti. Waan guutuu irraa yaada isii guutuu waan isin jettan guutuu hammaladhee luka isii jala jigee jira. Akkasumatti ammallee immoo luka isii jalatti illee akkuma kuffisanitti isin jalatti illee luka isin jalatti illee kophee irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadha. Isinillee warri natti aartan jechuudha. Kanaaf ammoo gammachuu kenna haga isa dhumaatitti nu wajjin turaa isiniin jedha. Ayyee kaa bareedaa warroonni duraan itti aaru turtanis akkasin dhiifama gootanii asumaan kabajaa fi jaalanaan isin gaafadha. Maaliif namni tokko dogongoruu waan jiru kalaas namni tokko balleessee badii ofiisa yoo beeke badii ofiisan beekee badiin tun badii tiyyaa dhiifama narraa ta'e yoo namni namaan jedhe dirqama jechuudha. Namni dhiifama walii godhu namni eenyummaanuu namni waan balleessine hin jiru namni dogongorre hin jiru. Kalaas dhiifama na balleessee eega jettes isiniinis dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jirti jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya asumaanoo akka isin dhiifama irraa taatan kabajaan isin gaafadha jechuudha.
dhiifama irraa ta'a isinis dhiifama irraa ta'a warroonni itti aartanii warroonni arrabsuu turtan jechuudha. Kalaas dogongoruu waan jiru wanti taate eega taate kalaas dhiifama eega jette wanti godhanis hin jiru. Dhiifama irraa ta'a isiniin jechuu barbaadeeti ani gama kiyyaan wantan haasa'u barbaade tanumaaf chaanaala isirrattis argamne jechuudha. Cidha godhachuu deemanii jechuudha. Waan gammachiisu. Aruuzas yookaan cidha godhuufi deemaa jechuudha inshaallah rabbi jedhee cidha godhee fi akkasitti cidha godhee fi gisee jedhee islamaan qofaa godhe isinitti hin fakkaatin nu sadeen walumaan godhanna Adii walumaan godhanna. Rakkoon tokkoffaan anaa lammaffaan sihi. Rakkoon qabu. Karaa kiyyaan rakkoon takka hin jirtus hin jedha. Akkasiiti. Inshaallah rabbiin haala nu haa mijeessu ciinis kana boodaan ka itti fufu tahaa inshaallah rabbi jedhee yaada yoo qabaatte dabarfadhu yaada qabdu yaadni kiyya kanuma. Egaa yaadni biraan jiru jechuun ka akkuma jedhame kaa jechuun wanta silaa jedhamu hundayyuu isinuu jettaniitiin jirtanii dhiifamas ka yeroo hedduu deddeebineetiin waa'ee dhiifamaatis kaafnee dubbataatiin jirra gaafatas jirra. Jechi ka matatti haasawuun barbaachisu maaliifu nuti tokko jennee nama tokko yaadni kenna yaada tokko waan ta'eef dhuunfaatti haasa'u osoo hin taane yaadni kenna tokkuma yaaduma isin haasa'u waan qabuuf sanuma dhiifama godhaniif abdii irraa qabna. Akka dhiifama nu godhan hundaayyuu akka godhan dhiifama badii tarareen anuma qofa irratti hin deebisinani badiin irra guddaan silaalamni badii qabu hordoftoota isinillee ni beeytanii. Nu wal beeka malee ofiin hin dogoggortu dhiiruma nama dogoggorsiisaa inni illee amma jechi inni jedhe kun xiqqoo natti dhagahamtee eebbe akka namaan qofti badii qabu jedhee ana qofaa miti ka badii qabu isaanumayyuu haa badii qabu. Badii silameenu ni qabdan. Ayyee kanan isiniin jenna viidiyoon keenya gara dhumaatitti illee deemu jira inshaallah yoo rabbi jedhee har'a wanti nuti asirra mul'anneef chaanaala warqii shoo irratti wanti nuti mul'anneef jechuudha dhiifama isin gaafachuu fi daawwattoota kiyyaa hedduudatti aaranii jiranii daawwattoonni kiyya qofaa miti daawwattoota walumaan qabna. Chaanaala kiyya kanarratti as baanee nama sadii taanee mul'annee dhiifama gaafannaa jenneetiniin akkasitti as baanee jechuudha. Asumaanuu dhiifama irraa ta'a jennee yeroo hedduu isinitti deddeebi'ee yeroo hedduu isinitti dubbachuu jira jechuudha. Abbaa mana keenyaatii fi masaanuu biyya isin dhiifama irraa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadheetiin jira akkuma dura isiniin jedhetti jechuudha. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoonni keenya jechuun nus ka wanta asirra dhufneef irra qophii addaa tokko jechuun waan isiniin gammachiifnu waan addaa qabannee dhufu osoo hin taane tokko fixatuu kenna jechuun ka chaayinaala kanarrattis nama sadiin dhufne isiniif ibsuuf dhufne malee sagantaa qophii addaa wayii qabannee isiniif dhufne hin qabnu yeroo biraatiif immoo waan ittiin bohaartan viidiyoodhaan adda addaa isiniif hojjennee isiniif dhufna har'aaf immoo akkuma fixanne qofa isiniif ibsuuf asirratti dhiyaannee isiniin jedhaani gama kiyyaan yaada dabalata yoo qabaattan yaada tokko tokko dabaladhaatii viidiyoon gara xumuraa deemee waan jiruuf. Ayyee kan inshaallah akkuma isaan jiran jechuudha. Har'a waa'ee araara kennaa fi akka nuti waliin teennee waliin gammadu jirru maatii tokko ta'uu kenna akka isin agartaniif jechuudha. Asirratti nama sadiin isin dhiyaanneef jechuudha. Inshaallah yookiin viidiyoo lammaffaa fi sadaffaa irratti gammachuu guddaan ka walitti deebinu ta'a. Yaabaan nirrifadhelee ni gammadillee haasanillee na harka babbadee kanaafuu inshaallah. Hayyee inshaallah akkasumatti itti waliin fufnee waliin itti gammannu ta'a jechuudha. Kanaaf kun sa'aadaalleen gammaddee jirti. Gammaddee mire? Gammadee. Amma jechuun isin amma isin hunduuf keessaa baatanii. Qabdu mire? Qulqullootee mi? Hayyee sa'aadaa ta'enna. Akkasuma kaayisii warri duraan na beektanillee jechuudha. Duraan chaayinaalli kiyyallee akkuma isin beektan sa'aadaa jedha. Amma immoo warqii shoo jedha jechuudha. Amma maqaan kiyya haqiiqaan illee maquma isiiti jechuudha. Anis maqaan kiyya sa'aadaadha. Maqaan kiyya ka haqiiqa. Kanaafuu warroonni na beektanillee na beektanii warroonni na hin beekne ammoo asumaan na baradhaa isiniin jedha. Tamam gaddinuun hawwinaa gammachuu malee gammachuun ta'e akkanumatti itti haafoftu jedha. Nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa. Chaayinaala keenya kanallee sheer laayik saabskiraayib nu godhaa. Nu jajjabeessaa maatii nuuf ta'aa isiniin jedha. Waan akkasiiti ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa itti dabaladhu sa'aadaa takkatti.
Ayyee kaatu haasofti an kana boodatti wanta itti dabalullee homaa hafenatti hin fakkaanne wanta itti dabaluu barbaade xiqqoo inshallah of dura kennatti gammachuun akka wajjin jiraannu isinis du'aayi nu godha gammachuudhaan karaas gammachuudhaan akka wajjin jiraannu du'aayi nu godha anallee inshallah gara biyyaa akka rabbiin nagaa nagalchuu du'aayi naa godhaan isiniin jedha of duratti qophaa'eetiin jira deemuudhaaf inshallah rabbi jedhee xiqqoo tutturullee eegaluun kiyyoolu garuu haga aruuza isaanii godhutti hin deemu aruuza daruurii godhuufii qaba. Aruuza dirqama godhuufii qaba jechuudha inshallah rabbi jedhee uf dura kennatti waan babbareedaa aruuzas akkaataatti aruuza qopheessu aruuza ajaa'ibaa kana qopheessu deemnaa inshallah rabbi jedhee anallee jubaanoo aruuza lammataa isii qofaaf qopheessu hin taane aruuza lammataa jubaanin keessa maali jedhansi akkasiiti inshallah rabbi jedhee jechuun ka aruuza takkaa isin argin jechuudha aruuza takkaa bakka tokkotti dhalaa lama beeloo uffattee deemtuun agarree amma immoo nu lamiin wal bira beeloo uffannee isa gama gamanaan qabannee jechuudha akkamiin nu jedhu yeroo kana ni galtanii mila akkanatti siin qabatti aan karaa mirgaatiin oolee ammallee beekaatuma mirgaa fi bitaanii kana rabbiin akkamuma qananiisee ka jedhullee dhabamu tamaam akkasi gama gamanaan bitaa mirgaan qabannee akkasi aruuza goonaa aruuza sanillee gammachuu tennisan wajji qooddattan inshallah viidiyoo waraabnee gadi isinii dhiifna isiniin jira inshallah qophii aruuzaa waa hedduu inshallah duratti waa hedduu qopheessinu ta'a viidiyoolleen dheerataatiin jira amma ammoo jechuun ka sagantaa bareeda osoo qabannee isiniif dhufne akka yoo dheeratellee aadiidhaan akkana qabu maaliifuu nuti ka osoo ittiin qophaa'in ibsuma akkuma dura isiniin jenne fixatuu kenna isiniif ibsuu qofaaf asirra waan dhiyaanneef wantoota babbareedoo wanta isin gammachiisu wanta isin kolfisiisu waan qabanneen dhufiniif viidiyoo isinirraa gabaabsuu barbaanna hanga viidiyoo biraa qabannee viidiyoo ittiin gammaddan kan isin bashannansiisu qabannee isiniif deebinutti nagaaf nu turaa isiniin jenna.